Attam jirtu fayyaa keessanii ilmaan Oromoo, dargaggoo Oromoo, shamarran Oromoo, qarreef qeerroo, jaarsaaf jaartii hundumti keessan nagaa keessanii fayyaa keessanii. Har'a daqiiqaa yartuudhaaf waan xiqqoo irratti haasa'uudhaaf dhufe. Wanti inni irratti haasa'u dhufe si'a baay'ee reekoordiin tokko tokko wal nama jalaadha. Natti hin bilbilinaa please haasa'aa jiraatii dhaggeeffadhaa. Wal nama jalaadha. Yeroo wal nama jalaadha kana reekoordii kana wal qixxeessaa yoo deemne malee uummanni keenya isa subaas isa dhugaas walumatti makkee fudhataa deema. Isa gowwoomsaas walumatti makkee fudhataa deema. Kanatu uummata keenya gowwoomsaa deema. Maaliif namoonni dubbii kana keessa beekan dafanii gadi ba'anii haasa'an taanaan warri evidensii qaban gadi ba'anii waan tokko sirreessanii haasa'an ila kunoo kana deemaa jira. Kana deemaa jira. Karaa hamma danda'ame waan beekan wal barsiisaa deemuutu barbaachisaadha. Waan beeknu yoo wal barsiisaa hin beeknu ta'e yeroo hundumaa dogoggora keessatti kufu. Yeroo hundumaa isa arraba hoo, isa qaxalee, isa collee, isa kas godhatu, isa si dura fiigu, isatu guuree hallayyaatti nu naqa. Isatu saba keenya gowwoomsa. Inni dafee si dura fiigu kun inni dafee si dura fiigu haasa'ansaa dhugaa fakkaata. Yeroo hundumaa kan dura fiigutu dhugaa fakkaata. Inni booddeen dhufu si'a baay'ee isa booddeen dhufu sana namni ni ilaala. Namni isa dura fiigu sana duwwaa ilaala. Isa rakkinni inni guddaan gaama. Rakkinni inni guddaan kana yeroodhaa yerootti jala fiiganii saaxoosaa kosiisaa keessaa secaanii dhugaan isa kami sobisa kami keessaa secaanii baasanii ilaaluu hin danda'amu taanaan baay'ee rakkinatu nama ilmaan Oromoo. Kanaafan dhufe kanaafanini waan deemaa jiru maaltu deemaa jira? Saba keenya irratti maaltu deemamaa jira? Sabi keenya maal ta'e? Maalirra jira sabi keenya? Isa jedhu yeroo hundumaa wal caqasuu, wal ilaaluu, wal to'achuu, garatti deemnu immoo miillataa, bitaa miillachuu, mirga miillachuu, karaa keenya gufuu nu dura jira of jira kaasuudhaaf dafnee of ilaaluutu, cheekii of gochuutu, tarkaanfii keenya cheekii gochaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaa gadi warra colleetu nu fudhatee deemu. Colleen fuudhee hallayyaatti si gashe. Colleen si dura fiigee si fudhatee sokka. Si fudhatee si gowwoomsa. Seenaa tokko hin beeku. Seenaa tokkotu dur abbaan koo seenaa tokko natti hime. Si'a baay'ee hin dhageessu ta'a seenaa kana. Seenaa kana namichatu re'ee fuudhee gabaa dhaqaa jira. Gabaa deema namichi. Gabaatti dhaqee gurguradhee waa ittiin bitadhanii. Hattuuni karaarra dhaabatteetu iddoo 4 iddoo 5tti wal cirteetu maali bookoo maal taate saree harkiftee deemta. Re'eedhaa jedhaan. Fayyaamini ani re'ee gurgurachuun dhaqa re'eedha nagartaniidhaan. Kun sareedhaa inni taanusi maali boo saree morma hiitee harkistee deemtaa. Re'eedha maal taataniidha. Hin darba. Inni taadummoo ammas inni taadus. Maali boo fayyaan qabdooti saree harkiftee deemtaa. Namichi dhumarratti hin joonjaa. Dhugumayyuu saree harkisee deemaanii maal abbaa isheettan saree harkisa jedhee gadhiisa. Isa booddee hattuun dhuftee jiraaf. Waan inni ija isaatiin argaa jiru. Harka isaatiin guddisee re'ee mana isaatii isa inni gurgurachuu dhaqu hattuun karaatti akkasittiin konfiyuuzii goote nama fayyaa sammuu naannessite harkaa buusa. Waan akkasiitu dhalataa jira saba Oromoo. Ilmaan Oromoo dhugaa kee isati baattee deemtu. Isati itti reebamte. Isati itti ajjeefamte. Isati itti kolaafamte. Isati itti mana kee itti diigan. Mana tokko keessaa ijoolleen 5 isa itti du'an. Isa itti hidhaman. Isa itti dararaman. Dhiiga kee isatti kafalte. Lafeen kee isatti caccabe. Isa ati beektu, isati ija keetiin agarte, hin agarre, kuni soba, kuni fakkeessiidha. Lakki waan akkasii hin jiru. Utuma siin jedhanii joonjooftu yaalmaan. Waan ofii beektu, hin beektu yeroo siin jedhan, soba yeroo siin jedhan, isa kanatu sammuu keessi galagalcha. Sammuu si naannaa. Dhugumayyuuti akkuma namicha saree harkisu
saree harkifta jedhaniitu dhugaan kee kun dhugaa saree ta'e gadhiifta. Hin gadhiifta hattuun dhuftee si jalaa fudhatte. Dhugaan Oromoo harkatti utuu qabatee deemu kashalabbootaan warra daldaltootaan warra gantootaan dhugaan Oromoo argama. Dhugaa Oromoo dhugaan ni baatee deemu. Warqeen ni baatee deemu. Meetiin ni baatee deemu. Harkaa buusan. Dhiiga ijoollee kumaatamaan lakkaa'aman. Hidhaa darara dhugaa qabu. Harkatti fashalsiisan. Iddoodhaan ga'uu dadhabe Oromoo. Yaa Oromoo. Dhugaan kee dhugaan. Dhugaa kee kan immoo kan iddoon ga'achuu danda'u ofii keeti si'i kan itti du'e. Adaraa abalutti laadhan. Attam adaraa namatti laadha. Eega itti duute, eega itti reebamte, eega mana barnootaatti itti ari'amte, eega itti dararamte, eega hidhamte. Maaltu si hafeennaani adaraa namatti laadha? Ilmaan nafxanyaatti adaraa laattee biraa deemte. Baay'ee nama gaddisiisa. Har'a kan inni kana dubbachuuf ka'ee fi kilippii tokkon arge. Kilippii kanatu baay'isee mana dinqe. Namni sobaan akka inni wal awwanaabaduu danda'u. Kilippii kana eessaan argadhee namatu naa erge ganama kana. Haasaa obbo Jawaar naa erge namni kun. Obbo Jawaarin dhaggeeffattuu laata? Haasaa isin haasoftan kanin ilaaluu barbaade keessa deebi'ee. Haasaa isin haasoftantu likki miti. Haasaa keessattuu karaarra hin jiru. Kanan ilaaluu barbaade. Kanan caqasuu barbaadeen mee haasaa kana Oromoodha wajjina ilaallu jamaa kana ilaala gudii kana. Galani mooyyee darbaadha. Mooyyee tumattee keessaa midhaan kee naqatte miilaan dhiitta. Harkaan illee miti beeki. Miilaan dhiitta. Ka toomaan beekta uumaan boone gattu beemi. Ka mooyyee ka sila waan san sii fuudhee haguma toomallee kabajaa dhabe beekta. Sabboonummaan Oromoo aykarummaa jalaa isaan baase. Is incredible. Aykarummaa jalaa isaan baase. Aangoo irratti isaan baase. San qofaa miti. Yeroo fudhaa zanaa ja'aati biyya kana ceesisaa jedheen. As deebi'anii warra sabboonummaa sanii walitti isaan araarsee sabboonummaa sun akka isaan jala hiriirtu godhe ofirraa bifa salphinaatiin bifa xiqqeessuutiin himuleetti godhan beektaa ijoollee bifa kanaan itti deemanii amma immoo san darbee madaa Oromoo irratti Oromoon yeroo baay'een dubbadhe maal jenneen uummata Oromootiin madaa keessan faashaa irra kaa'aa gara fuulduraa qoora. Ammoonni godhamaa jiru dhimma aanoleetiin dhimma calanqootiin wantoota birootiin wanni ati argaa jirtu maal jedhudha garuu amboo dhaqanii Minilik faarsuun. What kind of joke is that? What kind of sick joke is that? Maal godhaa jiranii madaa kana naa fayyisaan jennee sabboonummaan Oromoo. Faashaa irra anu nan fayyifadha. Waggaa lamaan taana amaanaatti kennadhee gara mootummaa filameetti na ceessiidha kan jedhe. Isaan garuu maal godhanii faashaa san irraa buqqisaniit sooqiddatti firfirsanii mukaan waraanaa jiru beekta. Kanarraa waggaa laalte saaboteejii yoo godhamanii jiraatan malee warri isaan kuffisuu barbaadu keessa seenee yoo isaan laaqaa jiraate malee ji'a shanan darbe kanatti paartii kana keessatti wanni ta'aa jiru it does not make sense. Bifa siyaasaatiin dantaa ODP'tis kan tarkaanfachiisu miti. Dantaa Oromootis kan tarkaanfachiisu miti. In fact dantaa Abiy Ahmed illee kan tarkaanfachiisu miti yoo itti ilaalame. Kani osoo inni deemaa jiru gommaa isaa jalaa uraa jirudha. Osoo immoo taankii jalaa uraa jirudha. Kanaaf xiinxala kamiin hoogganaltu nama yeroo tokko halkan faataa'eetiin yaada. Maaliif kana godhaa jirani? Why are they doing this? Akka isaanii ta'ee mee ilaalu mee nama dhuunfatirraa fedhii nama dhuunfatirraa ilaalu mee fedhii murnaatirraa ilaalu ka paartiitirraa maali jettee hoggaa ilaaltu it just doesn't add up.
Smart. Very smart. Very smart. Kunotiga. Inni nase. Inni jechaa jiru kunoti. Obbo Jawaar hamma mooyyee miilaan dhiitanitti hamma dhaqanii ila statementiin kee dhaqee hamma mooyyee miilaan dhiitutti hamma faashaa sanaatti hamma itti amaneetti kennu jettu sana statementii sana fudhadhu hin amanne achi barbartanii harkaa fuutaniitu habashaatti laattan isa hin amanu garuu dhuguma mooyyee akka mooyyeetti tumutanii Oromoo darbatanii dhiitaniiru. Kana sin amana. Gatii hin laanneef hin salphisan. Kana sin amana. Statementiiti dura kekkeesse kuni dhugaadha. Guess what? Hin geeddarte. Amma gaa gowwoomsaa fudhattanii dhuftan. Maal jette? Jarri kun jette. Isaanumaaf iyyuun ta'uu hin gowwoomfamanii. Keessaan itti ka'anii harka lafa jalaatiin gowwoomsanii jarri kuni gommaa isaanii uraa jiru taankii isaanii uraa jiru Abiyyi gowwoomaa jira Abiyyi hin gowwoome hin gowwoomfame isa jettu sanagaa isheeni summiin achi keessa jirti maal jechuudha kun Abiyyi hin gowwoomfame yaa Oromo Abiyyi hin gowwoomfameeti akka inni dammaqu goona hin gargaarra simpasii laannaaf hin gaddinaaf garaa laafnaaf meeshaa tokko duukaa fiinnee ilaalla meeshaa tokko sappoortii goonii ilaalla kuni Abiy dura dhaabachuu miti kuni Abiyyiif kampeenii gochuudha Obbo Jawaar kuni Abiyyiif kampeenii gochuudha Abiyyi intentionally kana gochaa jiru Abiyyi nama turu nama waaqayyooti waa tokko hin beeku hin gowwoome kana godhe malee Oromoo miidhuuf miti kan jette na dhibee jette jara kana galagalee yeroon ilaalu na dhibee maal interestiin isaanii maal ni jedhe na dhibee jette akka nu si wajjin wandarii goonu barbaada akka nu jooyinii si goonu akka nu harka kee qabannee si wajjin wandarii goonee waaqa laallee harka waaqatti ba no him better from the day one akkan ilma naftanyaa ta'e Abiy namni dhugaa dubbatu biyya sana keessa hoo jiraate Abiy tokkoffaa dhaggeeffadha tokkoffaa ani Minilikiin hin deebisee fidaa'e poolisii ispiichii gaafa taayitaa fudhate sana Minilikiin hin deebisaa isin sobeera hin deebifneere deebisee ani sabboonummaa Oromoon balleessaa jedhe hin gowwoomee miti sabboonummaa Oromoo kan intentionally dhatu sabboonummaa Oromoo balleessaa jira hin sobne kanan godha jedha hin sobne amma kaleessa radio Amaaraa irratti interview kenna ganaa isa fuula dura dhufu naasaa isa dura dhufu maal jedha amantiidhaan wal lolchisiisuu jedha ofii masaatii qimamii kana reesepii kana qopheessaa jira ofii masaatii qamamaa jira bara waan sobuun qabu amma moo maal jedhe filannoon hin taa'e filannoo kana irratti garuu namni dhumuu danda'a waay maaliif farrifta hin beekta akka nama ajjeesuudhaaf qophooftan beektu intelligensii keenya undermining godhina hin beektu qophooftaniitu nama fixuudhaaf kaleessa ofii keessanii poolis xaabiyaa keessa poolisii Oromiyaa keessatti boombii darbattanii Oromoo kan biraatu alaa dhufee darbate yookiin dhaaba kan biraa darbate jechuutti kaatan kun egaa achitti adeemaa jirtu ilaalaa yaalmaa Oromoo akka isaanitti nu gowwoomsanii akka nu jooyinii isaan godhu akka nu isaanii wajjin harka qaban nu gochaa jiran gadi ba'anii akka isaan itti nama gowwoomsan miidiyaa amma miidiyaa OMN miidiyaa OPDO irratti Obbo Jawaar kana dabarsuu hin danda'u osoo waliin galiin jiraa wajjin tokko amma akka waan ofii isaatii ala of kaa'etti attamitti ilaala Jawaar gadda information gaazexeessitoota Amaaraa TV interview yeroo kennu anaa fi Lammaaf Abiyyi wal lolchiisuu barbaadu nu ficcisiisuu barbaadu akka Haayileedhaa fi
Haayilee Fidaatii fi Sannaa Ilikeetii fi Haayilee Fidaa Sannaa Ilikee baaroo tumsaa wal ficcisiisanii nu wal lolchiisuu barbaadu. Isa booddee Sannaayiidhaa fi Sannaa Ilikeetii fi Haayilee Fidaa Dargii tajjeesee jedhe. Kun hundumtuu soba obbo Jawaar. Informationii kee yeroo fudhattu informationii likkii fudhadhu. Haayilee Fidaaf baaroon guyyaa tokko waliin lolu. Haayilee Fidaaf Sannaa Ilikee waluun lolu. Walitti iyyuu hin dhumne. Oromoo in fact Sannaa Ilikee an Oromoodha iyyuu jedheen beeku an Amaaraan siyaa ture. Hamma gaafan du'aa gahii dhaqee haati isaa yaa mucaakoo jettee boossu yeroo agarru Oromoo ta'uusaa barre Ilubaaboor keessatti dhalatee ilma Oromoo ta'uusaa. Oromoo ta'uusaa iyyuu hin beeknu ture. Inni kan inni dhaabateef Wazligii dhaaba Amaaraa dhaaba Dargiin dhaabbate Wazligii keessa nama ture. Nama Wazligiin geggeessaa ture. Kan inni ajjeefame immoo Shaalaqaa Yohaannistu ajjeese. Ihaapaatu ajjeese. Sannaa Ilikee Dargiin hin ajjeefne. Inumayyuu Mangistuu wajjin ture. Konoreel Daani'eelii wajjin osoo ta'anii itti tokkosanii Shaalaqaa Yohaannis ajjeese. Informationii kana likkiitti fudhadhaa. Haayilee Fidaa baaroo tumsaa borumtii akka deemu har'a dhaqee kadhate kottu wajjin deemnaa jedhe guyyaa tokko wal lolanii hin beekan. Jarri kun highly educated, sophisticated, ummata gugurdaa warra xixiqqoo ammaa miti. Sammuu ummata sammuu qabanidha. Umma baay'ee baratanii, baay'ee dubbisanidha jarri kun. Theoretically giant ummanni kun. Ummata waan xixinnoo irratti wal lolan. Principally irratti yes. Dhuguma wal dhabaniiru wal dhabuu jechuun disagreementii jira. Laayinii isa kana likkidha. Laayinii irratti wal lolu. Principilii irratti, philosophy irratti wal lolu. Akka nama barateeti jedhu kun. Nama baratanidha. Malee walis hin lolle, lolas hin qaban jedhu kun. Kanaaf nuyi tokko nuyi waliin lollu nuyi tokko yaa informationii dhugaa fudhadhaa. Dura baradhaa. Dura informationii dhagaa. Callumattanii hasas gasasii walitti guurtanii ummata Oromoo ittiin awwanaabaduudhaaf ummata Oromoo ittiin gowwomsuudhaaf hin deemina. Informationii keessan faaktii keessan gaazerii godhadhaa. Faaktii gaazerii godhiiti abiyuuzii godhii jedhe Mark Twain yeroo tokko maal jedhaa faaktii kee gaazerii godhadhu kana booda akka barbaadde godhee akka barbaadde godhe garuu dhugaa sanarraa hin jallatiin. Kanaaf kan biraani Abiyyi isa baay'ee konsistentiidha. Waa'ee Minilikii yeroo haasa'u. Waa'ee religion war yeroo haasa'u. Waa'ee amma filannootti isa deemaa jiran. Filannoon kun maaltu ta'a isa jedhu yeroo haasa'u. Filannoo kana irratti maaltu dhufuuf jedhe yeroo haasa'u. Waa tokko hin dhoksine namichi kun. Waa tokko hin dhoksine. Amma kanatti deemaa jira. Ilmaan Oromoo. Yeroo hunduma haasa'aa turre kana. Ilmaan nafxanyaa tasa si wajjin jiraachuu barbaadu. Tasa dimokiraasii hin beekan. Abiy Ahmed tarkaanfinni fudhate hamma ammaatti intentional, calculated, well planned, well organized osoo wayyaanee wajjin hojjechaa jiru harka lafa jalaatiin Gimboot sabaatti memberii ta'e informationii dabarsaa ture. Step by step secondii tokkoof mistaking goone Abiy Ahmed. Inumayyuu isaan kan isaan jechaa jiran nutu roadmappii kenneefi jedhanii ifatti gadi baasanii haasa'aa jiru. Maal si gowwoomse gaa? Innoo dhugaa haasa'aa jira. Kunoo utuuti ilaaltu Minilikiin fuudhee mataarra si kaa'aa jira. Isa kamiin eedda? Ilmaan Oromoo. Kamiin eeggadda? Kunoo kaleessa eengadda ijoollee karaa irratti Wallagga keessatti karaa irratti dargaggoo lafarraa fixaa jiru. Barsiisota fuudhanii calliya keessatti karaa irratti honkot godhanii gabaa calliyaa karaa irratti gatan. Nama guyyaa tokko waa tokko godhee hin beekne. Tajaajilaa waldaa kiristiyaanaa afaan isaa keessaa poolitikaan bahee hin beekne. Waa tokko nama hin beekne. Kan biraan qannoo keessatti akkasitiin mucaa waa tokko hin beekne. Kurkursanii xiyyiitti 8 dhaanii ajjeesan. Jarri kun calculated movie ummata Oromoo lafarraa duguuguudhaaf qophaa'anii ummata gandaan, amantiidhaan, maaloodhaan gidduu galanii diiganii fixuudhaaf warra qophaa'ee ka'edha. Kanatti harka laattaa? Kanatti harka laattaa ilmaan Oromoo? Har'a yeroo interneetiin jiru, yeroo communication jiru,
yeroo barumsi guddaan jiru yeroo kana keessatti harka laattaa jabana durii warri keenya yeroo abjuudhaan wal arguudhaaf hin yaadamnetti harka lafa jalaatiin wal funaananii Haile Sillaasee chaalenjii godhanii waan baay'ee hojjetataa turan. Har'a gandatti walirtaa, amantiidhaan walirtaa. Kun qaanii miti. Kun salphina miti. Salphina miti ilmaan Oromoo. Ilmaan Habashaa lafa kee irratti, lafa tufaamunaa irratti, lafa galaanii irratti Minilikiin sitti faarsiti. Maaltu sitti dhaga'ama? Maaltu sitti dhaga'ama har'a? Maaltu sitti dhaga'ama har'a yeroo ilmaanni Habashaa, ilmaanni nafxanyaa, haraamuun ilmaanni nafxanyaa gadi yaatee akkasittiin Minilik, mooraa Minilik lafatti nu garafanii lafatti qeensa nurraa buqqisan, lafatti ijoollee keenya achitti tumaa turan, lafa cinaan dhiiraatti xarmuzii fannisaa turan, achi keessatti dhiiga keenya irratti, lafee keenya irratti yeroo isheen sirbitu maaltu sitti dhaga'ama? Har'a maal jettan ilmaan Oromoo? Maaltu sitti dhaga'ama? Yeroo gandaan maaloodhaan politikaadhaan wal loltee hammam nyaatta, hammam jiraachuuf seenaa xuraa'aa galmeessitee dabarta. Seenaa gadhee galmeessitee dabarta. Seenaa takkaa hin jirre galmeessitee dabarta. Garaani si booda goree hallayyaa sin buusi. Jireenyi qananii sin gowwoomsi. Ilmaan dhufuuf yaadi. Seenaa keetiif yaadi. Ilmaan dhufuufi jireenya badaa, jireenya fokkataa, jireenya fokkataa dhiifteef hin darbine. Akaakaluun keenya, abaabayyoon keenya akka kanatti dhaabatanii utuu loliin nutti dabarsan. Nu immoo kana itti dabarsina. Isin immoo kana obbolaa keessanitti dabarsitu ilmaan Oromoo. Attamitti Baalee, Harari, Arsiidha, Wallagga, Shawaadha jettee wal lolta. Qaanii miti ilma Oromoo. Salphina miti kun. Attamitti ilma nafxanyaa tokko dura dhaabattee. Ilma nafxanyaa, ilma Habashaa, ilma Dajjaamaashaa, ilma Feteraarii warra durii, ilma Qanyaamaashaa warra durii, warra harree si hoobsifachaa ture, warra dungoo qabdee fi isaan nyaataa turan, si gabbarsiisanii lafa sirraa fudhatanii, si ari'anii si hidhanii kaateenaa miila kee harka keetti si kaa'anii, ijoolleen nafxanyaa ijoolleen isaanii dhuftee har'a attamitti si gowwoomsiti ilmaan Oromoo. Har'a gadi ba'ee ani Oromoodha, ani abalu. Oromoo ta'e kan Oromoo gurgureedha baay'een isaanii. Yaalmaan Oromoo. Maal si wayi? Ilaa opshinii tokkitti qabdu. Opshinii qabdu tokko ta'uudha. Opshinii qabdu lolachuudha. Jaalattes, jibbites, wirriiqtes, tola argachuu barbaaddes, dhaqxee miila isaanii arraabdes, miila isaaniitti kuftee sagaddes, funyaan kee keessa si dhiitu yeroo itti gombifamtee itti sagaduuf jettu funyaan kee si dhiitu. Kanaaf areenaa sana dhiifama naa godhaa. Tokkummaa keessan jabeessaa. Informationii walitti daddabarsaa. Harka wal qabadhaa. Loladhaa. Yaalmaan Oromoo. Hin lolan. Wal'aansoo keenya itti fuunaa. Hinuma bulisoomna. Republic of Oromiyaan hin dhaabata. Tasa ilmaan Habashaatii wajjin jiraachuu hin danda'amu. Kana waggaa meeqanaase hin danda'amu. Hinuma hin danda'amu. Booses, wacabbartes, hallayyaa keessa obbuufte, waaqatti obbuufte, ilmaan Habashaatii wajjin jiraachuu hinuma hin dandeessu. Hinuma hin danda'amu. Awwish utuu danda'ame. Garuu hin danda'amu sin barbaadan isaan. Siin akka sareetti si ilaalu, akka ashkaraatti si ilaalu, akka gadi galootti, akka namaa gadiitti si ilaalu. Akka namaatti si ilaalaan jiran. Kanaaf mee ilaalaa amantii isaanii amantii ortodoksii kan isaaniiti bara. Gara caalu ilmaan nafxanyaa, ilmaan Haile Sillaasee, Miniliktu ittiin lafa qabataa ture lafa Oromoo. Amantiidhuma isaaniillee hofedhe afaan Oromootti kanneen isuma kan keessanii kan. Hofedhe isin gubbaa taa'aa Phaaphaasii taa'aa gubbaa sana taa'aatii jaluma kanaa beete kiristaanii dhaabbanneetu afaan Oromootiin wal barsiifannaa. No hin barbaachisu jedhan. Afaanuma keetiin iyyuu
amantii ortodoksii yuu waliin lallabduu siin jedhan kana caala maal barbaadda gaa? Maal sii wayya ilmaan Oromoo? Kadhatti boossi miilla isaaniitti kufte ilmaanni Habashaa ilmaan Habashaati. Nafxanyaan nafxanyaadha. Takka garaa sii laafu. Garaa sii laafu. Akka Habashaan itti nu jibban, akka ilmaanni Habashaa itti nu jibban kan hin bare. Hal ani sitti hamma kana nu jibbuedha kan hin jedhee. Immaammaa Tsahaay warra guddinaa tumsaa nu biratti wayyaa isaanii irraa baasanii qullaa isaanii nu bira dhaabanii maaloo ijoollee koo biratti qullaa na dhaabdu jibay bis gaalla jecha hudduu isaanii keessa garaban gaafa sana dhabdi kutadheeffa namaarraaf ilmaanni nafxanya baay'isanii nu jibbu hammana hin jedhamu akka isaan itti nu jibban. Kanaafi boossi iyyiti eessa yugaan jirtu maraatti eessa yugaan jirtu Amaaranya keetiin baay'ee afaan Oromoo guddifadhu afaan Oromoo aadaa kee guddifadhu wal qabadhu Islaami Kiristiyaana waaqeffataadha hin jedhin an haadhoon kee Kiristaana Islaamas waaqeffataadhas hunduma isaan kabajaa hunduma isaan amanaa hunduma isaan deggera Islaama nan deggera waaqeffataa nan deggera Kiristaanas nan deggera. Kiristaana ta'uun koo waaqeffataa akkan jibbu Islaama akkan jibbu na gochuu hin danda'u. Ani Oromoodha. Oromoodhaaf hin dhaabadha. Tokkummaadhaaf hin dhaabadha. Jabanni gowwummaa hin ga'a. Nu ga'a ilmaan Oromoo. Nu ga'a. Kun haa dhaabatu. Kanaafi isheedhuma kana isin jechuun dhufee viidiyoo koo itti aanu irratti nagaadhaan wal nu agarsiisu. Jabaadhaa.